Ashamaa hordoftoota koo akkam jirtu dhimmoota lamarrattiin odeeffannoo isinii kennuu barbaade kan jalqabaa waa'ee rakkoo malaammaltummaa biyya keenya keessa jiruuti. Lammaffaan immoo dippiloomaatonni fi ambaasaaddoroonni biyyaalee adda addaa dhiyeenya kana pirojektoota misoomaa keessumattuu zoonii diinagdee addaa Itoophiyaa daawwataniiru. Kanarratti odeeffannoo jiruun isinii qooda. Hanga xumuraatti ana waliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereen jira. Turtii gaarii. Hordoftoota koo kabajamtoota, egaa chaanaaliin kun namoota hedduu bira akka ga'uu danda'uuf akka baramaa deemuuf hirmaannaa keessan ni barbaachisa waan ta'eef sabskiraayib godhaa. Kanneen sabskiraayib gochuudhaan ana waliin jirtan hordofaa jirtan hedduu irra deddeebiin isin galateeffadha. Egaa namoonni oduu sabskiraayib hin godhin ilaalanis jiru. Egaa kuni gaarii miti. Erga daawwachuun keessan hin oolle sabskiraayib oduu jettanii laayik oduu jettanii hirmaannaa keessan oduu mul'istanii kanaan baay'ee gaariidha. Maaliif akka guddachaa deemuu danda'uuf namoota hedduu biras dhaqqabuu akka danda'uuf shoora gumaacha waan ta'eef hirmaadhaan isiniin jedha. Egaa odeeffannoo jalqabaatti yoon darbu gochi malaammaltummaa biyya keenya keessatti egaa waggoota hedduudhaaf tureera. Rakkoo diinagdees geessisaa akka jiru ni beekama. Egaa malaammaltummaan hidda gadi fageeffataa kan dhufe sirna wayyaanneen hoogganaa turtirraa eegaleeti. Wayyaanneen egaa wayitii waggoota 27 oliif Itoophiyaa bulchaa turtetti gochi malaammaltummaa babal'atee akka rakkoo geessisee ni beekama. Haala qabatamaa amma jiruunis egaa gochi malaammaltummaa baduu kan dide wayyaanneen waan hidda isaa gadi fageessitee dhaabdeef jechuun ni danda'ama. Bara wayyaannee qaamonni adda addaa keessumattuu qondaaltonni sadarkaa hojii adda addaa irratti argaman tajaajila uummataaf kennan wajjin wal qabatee faayidaa wayii argatan malee tajaajila hin kennan turanii. Sanumatu cimee itti fufee jechaadha yeroo ammaa kanattis. Egaa rakkoon kun akka dhabamuuf hojjetamaa jira. Garuummoo waggoota hedduudhaaf kan babal'atee turee fi hidda kan gadi fageeffate waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti kan dhabamuu danda'u akka hin taane mul'achaa jira. Egaa badhaadhinni rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf carraaqqii gama isaa taasisaa akka jiru ni beekama. Fakkeenyaaf dhiyeenyatti hojiirra ooluu kan jalqabe tajaajilli masoob iddoo tokko kanaaf akka fakkeenyaatti eeramuu kan danda'udha. Egaa tajaajila masoob iddoo tokko kanaan wayitii uummataaf yookaan tajaajilamtootaaf tajaajilli kennamutti iftoominaan egaa tajaajilli kan kennamu harka wayyaa jalaatiin deemuun hin danda'amu. Iftoomina qaba waan hundumtuu, keessumattuu ammoo tajaajila dijitaalaatu kennamaa jira waan ta'eef malaammaltummaa raawwachuudhaaf kun haala mijaa'aa hin uumu jechaadha. Gufuu malaammaltummaati jechaadha. Masoob tajaajilli iddoo tokkoo kun jechaadha. Kanaaf gama kanaan rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf carraaqqiin badhaadhinni jalqabe hanga tokko bu'aa argamsiisaa jira. Garuummoo inni kun jalqabbiidha malee babal'atee ittiin fufne waan ta'eef malaammaltummaan yeroo gabaabaa keessatti dhabama jedhamee yaadamu. Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhimma malaammaltummaa irratti yeroo tokko yaada kennaniin gochi malaammaltummaa biyya keenya yaaddessaadha. Bu'uura isaa bal'ifatee jira. Yeroo gabaabaa keessatti dhabamsiisuun rakkisaa akka ta'e argineerra. Kanaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundumtuu qindoominaan hojjechuu qabu, sochootu irraa eegama jechuudhaan dhaamsa dabarsanii turanii. Inni kun sadarkaa hooggansa olaanaatti haala kanaan kan dubbatamu taanaan rakkoon malaammaltummaa hammam bal'aa akka ta'ee fi hawaasa dararaa kan jiru ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Ilaalcharraa madda rakkoon kuni ani faayidaa argadhu malee tajaajila argadhu malee maaliifin dhamaa maaliifin dadhabaa ilaalchi jedhurraa madda. Hawaasa biras hanga tokko rakkoon akka jiru ni beekama. Dhimma ofii yeroo gabaabaa keessatti xumursiifachuuf jecha maallaqa kennuun
maxxaa kennuun kan baramaa deeme ta'eera. Egaa sababa kanaan hunda biratti rakkoon malaammaltummaa bal'inaan mul'ataa jira jechaadha. Haala kanaan itti fufama yoo ta'e hundumtu maallaqa argatu malee maxxaa argatu malee hawaasa tajaajila barbaaduuf tajaajila kennuu hin danda'u jechuudha. Maaliif kan eegu faayidaadha jechaadha. Maallaqa argatu malee tajaajila mootummaa hawaasni argachuu qabu hawaasaaf bilisaan kennuu hin danda'u jechaadha. Maaltu dhiibbaa taasisaa? Anis bu'aa argadhu malee maaliifin dhama'aa, maaliifin carraaqaa yaada jedhurraa ilaalchi jedhurraa madda waan ta'eef sababa kanaan namoota baay'ee biratti keessumattuu hojjettoota mootummaa hunda jedhamuu baatus hojjettoonni mootummaa lakkoofsaan muraasa ta'an akkaataa kanaan socho'aa kan jiran ta'uun isaanii ni beekama. Kana guutumaaf guututti dhabamsiisuudhaaf egaa tajaajilli iddoo tokkoo moggaasa masoof jedhamuun jalqabame kun bu'aa argamsiisaa jira jechuudha. Gara fuulduraatti ammoo babal'ataa yoo deemutti iddoo hunda yeroo dhaqqabutti ammoo guutumaaf guututti malaammaltummaan waajjiraalee mootummaa keessaa kan dhabamu ta'a jechaadha. Hangasitti maaltu ta'uu qaba? Hangasitti akkuma kanaan dura himamaa ture namoonni tajaajila argachuudhaaf maallaqa kaffaluu hin qabanii gama kanaan onnatanii sochootu irraa eegama. Yoo dirqamati ta'es ammoo eeruu kennuudhaan namoota dhiibbaa isaan irratti taasisan saaxiluutu irraa eegama jechaadha. Erga saaxilanii booda to'annaa seeraa jala akka oolan gochuun ni danda'ama. Akkaataa kanaan namoonni tajaajila kennan maallaqa argannu malee maxxaa argannu malee tajaajila hin kenninu jedhanii hawaasa rakkisan xiqqaachaa deemuu danda'u jechaadha. Eeruun kennamoo ta'e eeruu kenname irrattis bu'uuraa'uudhaan qaamoleen seeraa yoo to'annoo jala oolchan akkaatuma kanaan inni kun yoo himamu iftoominni uumamaa deema jechaadha. Haala kanaan hawaasni hirmaachuutu irraa eegama jechaadha. Ani gama kootiin tajaajila argannaan maaltu na dhibe jechuudhaan socho'uun hin barbaachisu. Maaliif rakkoon kun itti fufiinsa akka hin qabaanneef gama ofiitiin hirmaannaa taasisuudhaan akka dhaabbatu gochuunis ni danda'ama waan ta'eef hawaasni tajaajila mootummaa barbaadu tajaajila argachuu qabu bilisaan akka argatuuf jechuun hanga tokko kaffaltiin raawwatu jira karaa seera qabeessa ta'een jechaadha. Tajaajila tokko tokko argachuudhaaf garuu immoo namoota tajaajila kennan sanaaf addatti maallaqa kaffaluun irraan eegamu jechaadha. Yoo haala kanaan socho'ame gocha malaammaltummaa rakkoo diinagdee uumaa jiruu fi baay'oota rakkisaa jiru kana guutumaaf guututti dhaabsisuu fi dhabamsiisuun ni danda'ama jechaadha. Garuu immoo rakkoon malaammaltummaa kun dhabamuu kan danda'u hirmaannaan lammiiwwan hundaa yoo jiraate qofadha jechaadha. Hundumtuu walqixa hirmaatee kutannoodhaan quuqamaan ni hojjeta yoo ta'e rakkoo malaammaltummaa Itoophiyaa keessaa guutumaaf guututti dhaabsisuun hambisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf lammiiwwan hundumtuu malaammaltummaa dhabamsiisuudhaaf hattoota saaxiluudhaaf gama isaatiin hirmaannaa gochuutu irraa eegama. Kabajamtoota hordoftoota koo itti aansee waa'ee daawwannaa ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota biyyaalee adda addaa irratti xiyyeeffadheen odeeffannoo qabu isinitti himaa. Egaa dhiyeenya kana ambaasaadarroonnii fi dippiloomaatonni biyyaalee garaagaraa as magaalaa Finfinnee keessa jiraatan zoonii diinagdee addaa Itoophiyaa daawwataniiru. Egaa daawwannaan isaanii kun kaayyoo qaba. Kaayyoon daawwannaa isaanii akka odeeffannoon dhimma kanarratti ba'ee mul'isetti hojiiwwan misoomaa keessumattuu zoonii diinagdee addaa keessatti waan hojjetamaa jiru ilaaluudhaan kan argan irratti bu'uuraanii abbootiin qabeenyaa biyyaalee isaanii gara Itoophiyaa dhufuudhaan hojiiwwan investimentii adda addaa irratti akka hirmaatan taasisuu ture. Sababa kanaan egaa ambaasaadarroonnii fi dippiloomaatonni as magaalaa Finfinnee keessa jiraatan zoonii diinagdee addaa Itoophiyaa daawwataniiru jechuudha. Hojiiwwan adda addaa kun egaa iddoowwan adda addaatti kan argaman ta'uun isaanii ni beekama.
ambaasaaddaroonni kunoo suuraa isaanii daawwattan kun egaa zoonii diinagdee addaa daawwataniiru. Haala kanaan akka daawwatan taasifamuunis waan gaariidha. Dhugaa Itoophiyaan qabdu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru dippiloomaatonni fi ambaasaaddaroonni kun akka beekaniif hubachuu akka danda'aniif daawwannaan kun shoora gamasaa ni gumaacha jedhameeti kan eegamu. Akka ololamaa jirutti Itoophiyaan rakkoo keessa miti kan jirtu dhugaadha. Rakkoon inuma ture. Rakkoo keessaa ba'aa deemaa jirti biyyi keenya gara misoomaa fi guddinaatti sussukaa jirti. Keessumattuu gama misooma industiriitiin haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru hubatanii abbootii qabeenyaa biyya isaanii akka beeksisaniif haala mijaa kan uumu waan ta'eef akkaataa kanaan dippiloomaatonni fi ambaasaaddaroonni biyyaalee adda addaa Finfinnee keessa jiraatan zoonii diinagdee addaa akka daawwatan taasifamuun baay'ee gaariidha, kan deeggaramuu qabudha. Egaa ambaasaaddaroonni kun daawwannaa kana wajjin wal qabatee yaada kennaniin gammadaniiru. Hojiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiraniif xiyyeeffannoo kennuu isaanii mul'isaniiru. Keessumattuu zoonii diinagdee addaa keessatti waan argan irratti bu'uuraa'uudhaan egaa abbootiin qabeenyaa biyyaalee isaanii gara Itoophiyaa dhufuudhaan dameewwan hojii adda addaatiin hojiiwwan investimentii garaagaraa irratti akka hirmaataniif kan amansiisan ta'uu isaaniiti egaa waadaa kan galanii. Kuni gara fuulduraatti kan ilaalamu ta'a jechaadha. Hirmaannaan isaanii maal akka fakkaatu haa ta'uutii egaa kanaan durallee yoo ta'e biyyaaleen adda addaa Itoophiyaa keessatti hojii akka hojjetaniif keessumattuu damee hojii investimentii irratti akka hirmaataniif haalli mijaa'aan uumameera. Kanneen haala mijaa'aa uumame kanatti fayyadamuudhaan Itoophiyaa keessatti dameewwan hojii adda addaa irratti bobba'anii hojii investimentii babal'isuudhaaf tumsa gama isaanii taasisan jiru. Egaa daawwannaan ambaasaaddarootaa fi dippiloomaatota kanaatis hojiin investimentii Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiru daran akka babal'atuuf shoora gamasaa kan gumaachuu ta'a jechaadha. Daawwannaa ambaasaaddarootaa fi dippiloomaatota biyyaalee adda addaa kana wajjin wal qabatee wantiin kaasuu barbaade egaa waan kanaan dura darbees yaadachuun barbaachisaadha. Ni yaadattu ta'e egaa yeroo waraana kaabaatti ambaasaaddaroonni adda addaa akkasumas dippiloomaatonni magaalaa Finfinnee keessaa akka ba'aniif miidiyaawwan idil addunyaa adda addaatiin dhiibbaan taasifamaa ture. Egaa sababa dhiibbaa saniitiinis yeroo sanatti ambaasaaddaroonni fi dippiloomaatonni Finfinneedhaa baqatanii ba'an maatii isaanii hatattamaan Finfinnee keessaa baasan akka jiran ni beekama. Yeroo sanatti haala yaaddessaatu ture. Waayyaanneen taayitaa meeffattitti ni deebiti jedhamee waan yaadda'ameef egaa sababa yaaddootiin waraanni babal'atee dhufee as Finfinnees ga'eera jedhamee akka malee ololamee himamaa ture waan ta'eef dhiibbaan taasifamaa ture. Qaamoleen idil addunyaa magaalaa Finfinnee keessaa akka ba'aniif jechaadha. Amma wanti ka'uu qabu rakkoon sun hundumtuu darbee haala qabatamaa amma jiruun ammoo ambaasaaddaroonni fi dippiloomaatonni magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa jiran hojiiwwan misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiran gadi ba'anii akka daawwatan taasifamuun isaanis ammoo itti amananii daawwachuun isaanii jijjiirama guddaadha. Egaa haala qabatamaa Itoophiyaan irratti argamtu mul'isuudhaaf kun carraa guddaadha jechaadha. Itoophiyaan biyya tasgabbooftuu nagaa amansiisaa uumuudhaaf socho'aa jirtuu fi guddina diinagdee itti fufiinsa qabuunis diinagdee ishii guddisuudhaaf carraaqaa jirtu akka taate ambaasaaddaroonni fi dippiloomaatonni biyyaalee alaa kun ni hubatu jechaadha. Kanarraa ka'anii amantaa uumaniin egaa abbootiin qabeenyaa biyyaalee adda addaa dameewwan hojii investimentii adda addaatiin Itoophiyaa keessatti onnatanii akka hojjetaniif haalli mijaa'aan kan uumamu ta'a jechaadha. Kanaaf seenaan darbe sun kan dagatamuu hin qabnedha. Dhugaadha yeroo sanatti diinni Itoophiyaan akka diigamtu barbaada waan ta'eef qindaa'ee waan hojjeteef dhiibbaan sun hundumtuu uumame. Dhiibbaan sun hundumtuu darbee amma Itoophiyaan tasgabbooftee hojii misoomaa fi guddinaa itti fufsiisuu dandeessee jirti. Gara fuulduraattis egaa diinni Itoophiyaan akka gufattuuf carraaqqii taasisuurraa duubatti hin jedhu. Isa kana yeroo adda addaatti qolachuun yaadaanis egaa qolachuun gama adda addaatiin hirmaannaa taasisuudhaan misoomaa fi
guddinni Itoophiyaa daran cimee akka itti fufuuf lammiin biyyaa hundumtuu hirmaachuutu irraa eegama. Yoo tokkummaadhaan hirmaanne gamtoomnee yoo sochoone diinni keessaa fi alaa onnatee Itoophiyaa si'achuu hin danda'u. Kabajamtoota hordoftoota koo waan na dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Yeroo adda addaatti egaa haaluma wal fakkaatuun dhimmoota adda addaa irratti chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan isiniifan qooda. Isinis akka hordoftaniif isin affeera. Turtii gaarii nagaatti.